waan juusan asirra dhaabeen taabbaadhaa ta dursan illee arge. Amma ati asirratti garuu dhalaan tun gizee takka kanamatti aarti. Gizee si hojii deemu nagaa fayyaadha itti dobra hotta malee waan addilas hin deemu. Ati amma salaam namni hiriyoota ta'e keessa 900 moo nama meeqa kana keessa yookaan ka asirra nu dhageeffataa yeroo jira hin jirti ijoolleen teenya ta'u Oromoo. Laa las jirtan yaa Oromootiyyaa anis hin jaalladha yaani gaafa yaani amma ergaa dabarsaaf kaamsaa malee shi mushkila. Ani isa wayita adda argitan itti maramaa naga gaafadhaa rakkoon qabu. Wayita waliin deemu meekaappii godhadhee mana baa. Meekaappii aduun irra isa kophee dheertuu godhadhee mana ati meekaappii ni godhattaa? Leeshin godhanne Kaayiroo keessatti guyyaa irraa godhadha shuu namanni irraa dhabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maanatti yaa'u kophee dheertuu godhadha. Koyati ergaa dabarsaa raamsa. Habibti. Allahu akbar. Habibti. Meekaappii godhattaa? Yaa meekaappii yeroo garii dabree yaani. Yaa Rabbi xiyya. Habibti balaan jaartii meekaappii godhattu jaartii mirti qifimu maal asin dibatan san hin jaalladhu. Allahu akbar lippistingii malee gadi bahan yoo yaaddu. Nashuuf tamannaati. Lippistingii malee gaduu hin bahu. Maasha uftaati adawaa meeqa qabaani bareeduu qaba namni duubaa duraan suuraa nama kaasa. Ashitti before ashitti. Leesha takkattuu ni bareedda meekaappii maa dibatta? La hin dibadha wanni narraa futa kan jiru. Innaayyuu torbaan irraa dibadha. Innaa kana kaawwata mushurrummaa dibatan kana. Innaa uummanni Somaalee dibatu kana. Miidhaa haga mataa dibadha. Leeshin dibadha. Habibti meekaappii hin dibatin. Laa ani jaarsa feeti meekaappii malee si jaalladha. Meekaappii malee na bareedda. Waa hunda caalaa na bareedda. Namaaf jettee waan sanfete. Mana keessa dibadhu aluma keessa dibadha. Rakkoon qabu. Leesh duuba caala bareeddama mana keessa bareedaa namni. Ati meekaappii hin dibatin hin jenne amma ati hin jaalladhu hin jenne. Yaa mana keessa fi alattis maal gootaa dibatta normaal akkanuma yoo baate hoo? Dubartiin hin bareeddu normaala bakkee. Yoo Dhaga'i si beeti dha. Mijiyoo si beeti waa. Asutti. Si beeti. Asuun gaafa eela suuraa ati suura makee kanatu na fokkatanaan jette sana. Kadas hin jedhin sana. Isitu naa dibee gudiina godhe. Aniyyuu ufnatti hin fakkaanne suura gaafa meekaappii asiin uftuqee. Asuu si dibee. Asuu kasi godhe. Waan waraabessi na nyaate isaan fakkaadhu sana. Asuu artistiin naa jedhe. Yaa asuu hannamtu. Yaa asuu si guyyaa sana kasi jaartii adurree fakkeessi as fidinatti. Yaa meekaappii isitu akkas na godhe gaafsan na galaafatte. Baran galgala suuraa wayii takka laaleetiin gizeeti poosti goote. Akkatun jaartii yemmuu nama biraatti Dubaay keessaa so'aa. Dhaga'i silkii isii nama. Duraan hin beektu laate guyyaa keessa yaa dhugaa jettee wakka sanitti. Asuu soodda. Ahleen. Salaam alaikum. Tamam. Ciisaa jirta. Sagaleen kasi jedhettoota. Itoophiyaa galtee diriirfattee ciistii kaan meekaappii dibdu. Arge dhiyootni si ciiftee liifisen. Qoya akkiin jeeti asuu. Meekaappiin. Wallahi. Gadda pirogiraamii wayii qabaanaa dibeedhaan kuma jaanaan jettu. Deebii akkamas taphadhe isaa itti ofitti taphadhe kaa. Akkuma si taphadhe itti ofitti taphadhe. Wallahi. Maa innaa dhiyootana dibattee jirtu akka mushurraatitti. Isaan maa dibannee bara. Baatee lakkoofsa keenaa erginaan ati na amanuu diddee bara. Gudii baay'eetu jira kasittiin. Dafi. Inshallah, okay. Hamza soda. Kan ifama soda.
Sheekam Numa jirtaa zaayedhan qoyate. jirta. Sheekam zaayedhin. Ban sheegamsa nama jibbisiisa sodaa. Yes. Qoy asoo teenya kan jedhi. Maaliif biyya galte? Akka jettamu maal Abbaa. godhani sila. Dhufe gaayaasin. Dhufe gaayaasin. Hai ati mee maaliif biyya galte? Dhimma riskii soqachuuf gale jedhe Ah, haashittiin na biraa heerumte ani wajjin kiyya bakka sargii namaatirra lafa maree lafa maruu ta'e miilli na qal'ate so sargii magandaa olii gaddeemee Wannaa dhiisi. Achuman dhaabi boossee nam boossisee ni dhiisi bakka. ani magandaa waa obsi gadhee kiiba. Galee jaarsa soqadhaa. Duuba Argattee reega amma. biyya keessaa hon akka yaani wayi. Haashitti amma viizaa na ergi hiyyummaan na seente. Torbaanii hiyyummaan nama seetu. Ati qal'ate bakka hiyyummaan nama seentoniin arganii bara Itoophiyaa. Allahu akbar. Farjitamanchi. Turkii deemta baas. Semi deemuun kiyyan warroon baajaajii adaama tokko ofirraa dadhabe. Baala baajaa jettee heerumuuti. Si Hidhamoo. gaafii akkasii gaafadhaa qoy. Gaafii akkasii gaafadhaa. Asoo akkin jedhi. Amma ati diyaaspooraadhaa biyya arabaarraa galtee warri biyya keessa jiru kun nama jala na horii amma sa'aatii dura galte tana. Boodallee nama dhiisa. Jechuun ijaa gurra kii qabadhee ol ka'ee bade beektaa. Garam. Hawaasaa jirti badisii Oromoo keessaa baate. Shaashiillee namarratti hin dhiisanii. Beektaa Hin hatani. Akkam godhan. hin bareedadhanii saalfachiisan yookiin iddoo saalfatan. Allahu akbar. Alaakkaatti amashama ta'e. Namma na dhiisu waan na aggaata. Hanga fa'i. Ani warri baajaajii kan ofirraa dadhabe. Ani hindii mannillee hin furdannillee. Yoo takkatoo asii achi nageessanii dhibbaa ofir fidee. Asii ka warri Maalidha? shakka. Qubadhe. Nama kan taate waliin baafna. Kontiraata mee dhiisee nama miilli na qal'achuu isaati. Osoo miilaan suuru. Sababa birrii sodaa miilaan lama deemta. Maal godhare? Oromoo eegumsa godhaa Mana fi gara achillaa yemmaa gaas keessa miilaan deemu jechuun karaa Liibiyaatiin ka'ee bahee Yuurooppiin seenuu qaba. Ayii. Achi seentee Oromoo na Lammata qarqaraa deebite jechuudha. bakka. Goofandimii na banaa jechuudha. Irraa Liibiyaa keessa dhaabattee taajii keessa suuraa Akkin jee. Oromoo jechuuf himan. Akkin jeeti asuu teenya. Yaasin haasi gaafatu waan galtee mukaa takka takka. Yaasin booda barreessi keessaan gaafadhu. Rakkoo takka takka waan jiru Asuu. waliin furmaata goona. Sabni kun barta akkaa si bira dhaabatee hin beeku gara Liibiyaatiin deemii si bira dhaabanna. Qohee achi Wallahi goofandimii sii bannee achi booda bakka asuu teenya tan akkana. Mi'a ta'uu hundaa'u. Osoo gara Liibiyaan tuqin dura suuraa uffatoota aadaa Oromoo 11tiin akka garaa nama rartu ka'iitiin nu ergi keessa. Gandummaan qabdu akka jedhanitti kaa'u. Gandummaa hin qabdu akka jedhamu kuta. Genderraa bilisaa bilaam. Ati yoon baale Dhiyoo tana nama wayii tokkoon arge uffata aadaa kutaa 11 uffatee irreecha kanarra bakka akkasii dubbiin uffata uffadhu kutaa hundaa. Heerumii bannaatti qabna kan waa yoo achi waa fiddee dhuftee dammoo jechuun gaafin nama Itoophiyaa. Wallahi nagaa naman jedhan waggaa meeqa turte sila waggaa kan waa fiddee dhuftee doolaa fiddee dhuftee Waa fiddee dhufte. gaasii fuudhaani.
Duuba amma eega galtee wanni mudannoo takka takka mudannoo nama mudatu maali beektaa? Nam tokko tokko Isin jetta gaafa shantaa. mana nyaataa eeguma seentan. Isin jetta shantaa fatta shambeetee karaa irratti mana achuma alaa galtee namaan jedhan. Ay homaan qabuuf keessa uffatuma. Alaa galeestuu alaa galee dolara fiddee dhufteere milishaan galarraallee. Biyyi ta'uu doolaara hin qabu. Egaa qalaaloo ashaallaa hundee jiruun Itoophiyaa kanaan nama sobsiisa. Soddaa. Bannaatee duuba akkam manni deebitamu. Maa baari? Wallaahi akkasuma Duuba ni deebitamu akkaman. xiqqaa guddaa uumaati bakka hin jiran shantaan ati qabattee galtu hundi birrii itti fakkaata. Amma hin deebitu ati. Daaraa ta'uun beekan. Wayi kuuni. Maashitti Duuba ammaan tana ni dhuftamu akkaman. gurraachatee bara. Miilli na gurraachate. Dhagahi Maalis? saala ta'e. Bakka kiyya deebi'e ka daaraadha. Ajjii gurraacha wayitee amadii uffattee Hai amadii uffadde. Xiqqoo. mucayoo. Sila fuula kana miikaappii dibata torban ta'e sanii as baatanii miilaan mul'atu. Kanaa jira. Osoo baali farargee buutee namni diiminnaan sin argin. Shit. Soddaa kennaa jechuun. Wallaahi. Bannaatee. Deemii kam Gila akkin jee. Wayifii siin jee wayifii siin jee. fadhuun dhufaatii isan na dhooge. Nama naa godhin deemaan. Wallahi boruu nama sii godha. Si harargee keessaa suuraa kana poosti gootu si arguu qaba boruurraa kaasee. Boruu miti gaafa deemuun deema. Eebannee Hamzaa isiniin jee soddaa dhiifaa manurraa ta'a. Rakkoon qabu Sayyidaan Hamzaadha. Dhagee boruurraa kaasee nama sii godha. Achi booda walii galtanii gaafa deemuu barbaadda deemta. Bakka harargee keessa garmaamuu qabda. Bakka harar barrii sanirratti suuraa ka'e. Kaa'ii kaa'aa. Yaa. Bakka hunda nama sii zooraan sii godha. Asuun bakka Garuu gamaan deemtee. waan takka atillee Wallaahi deemuu daa'e. Asuun qalbiin beektu Hamzaa waadaa hangoon seenii dhugaaf jetti wallahi baali farargee bu'u durumarraa natti. wallahi an boruun nama godha. Boruun nama godhaaf nama sanuu nama magaalaa sirriitti oofuu danda'u. Makiinaan hin deemtu xayyaaraan deemta xayyaaraan. Xayyaaraan deemaa silaallee obaasiin akka deemu barbaadde masoo qabaaba. Taphee dhaga'e godha. Kola hojii maamaan. Kiyyaachu. Birriin tun harkaan dhumi. Osoo ani Hamzaa osoo birrii Amma boruu deemu. nyaatuun eegaleen. Wallahi ilaala amma fakkeenyaaf jalqaba harargee buutee achi booda baalee abbaa wajji deemtu si mala dhaataa. Ani immoo boru nama harargee gabbuutanii wajji bashannantanii akka ajaa'ibaatti an boruurraa sii godha. Dee biyya teenya bar biyya tiyya dhufuu bara deemtaa. Soddaa deemaa. Bakka ishee. Bakka anillee gaafa baali ati buutu tikeetii xayyaaraa sii morsiisa. Ati. Wallahi. Ani asitti bareedduu uffadhu. Ati jetti ana akka birii hin baasne birii hin beektu. Nama sii godha. Ati gootu akka garuu namarraa goosisuu akka dandeettu waan beekuuf. Tikeetii xayyaara sii morsiisa. Garuu jalqaba uffata aadaa tokko uffadhu. Ani ofii ergina garuu onneen qabdu baali deemuudhaaf ati. Lubbuu illee. Nama deemaa dhiisi nama onnee qabu harka keenyaa waan akkasa. Gadamsaaf bosona keessa deemti. Nama onnee qabu harka yoo dhaabbattee namni as dhaabbadhu jaanii fuudhee bakka hunda garsaa nama jabaa akkasii godhuu fi danda'u qabda. Maal jechuu koyi asitti onneen qabdu? Onneen qabdu. Onneen qabdu siin jetti onnee teekame isiin si beeka gaanoo nama hunda caalaa isiin si beekti. Maal jechuu warra nan galleen onneen qabdu?
gafarsa sodaattaa yookaan waan bineensota paarkii keessa jirtu sodaattaa Garuu nama jechuusi. bolloliin argitee beektaa ashitti ati. Allahu akbar sim shayxaanan qabdaa war onnee dhabde malee hojii shayxaanaa guutuu isitu hojjeta baay'ee. Allahu akbar. Nama kana wallollaan la hojii ni dhoogite shayxaan. Shayxaana hojii dhoogite asuun Dubaay. Laalamman bakka kanatti dhugaadha. Namoonni tokko maali beektaa? Shayxaana tokko nama ziis nama godha. Shayxaana sana onneessaa namni gadi. Onneessanii miyaa jira keenya. Isii nama wayita walloltu abza. Wallahi Dubaay yoo suuqa wayoo seen mudiira suuqa san jiru tumu malee jetti tumu malee dhiyoodha. Abaayaa wayii minnee namichi haa tumu malee jettee birrii nutti hoddachiise moo maali? Maaliif achi barabbarta jettee tumu malee jettee giddeen qabee baase silaa hidhaan guura. Silaa isiin illee hin galtu yoo nama hidhaa jirti. Amma laalisitti maa ashitti. Bannaan baga qabdee galcha. Asitti jechuun wanni nyaadhu marti natti guddata. Achi dammoo takka ture Akkam. immoo kaalkuleet godhan Dubaayitti akkanaan nyaadhaa hayi xuruudha. Wayita namni Garaara nyaatte maqaan dhiisii. wayita xiqqii tokkichi birrii kuma jedhanii daftee tiniin birrii Dubaay kalkuleen gooti. Birrii Dubaay Wallaahi dheengadda sitti immoo isuma haqaa. Nama sadii nyaata nyaanne birrii 4,000 ja'an biileen. Oo jedhani. Naga badii na dadhabanii maanaa jara wanta malee jedhee. Ande. Dubaay yoo deebiste birrii xiqqoo qaba. Achi gammadha wannaa jedhe. Diraama 100 wayi. Maali maal keessa? Naga tumaa waa nyaatanii illee. Hayi.